lamaan osoo haati lubbuun jirtu haadha irratti wal kassasan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Namni haadha keessan jaalatan liinkii anas jala kaa'e kana subscribe godhaa gammachuu haadha takkaatiif sababa haa taanuti. Deematii liinkii kana subscribe godhaa gara seenaa jedhetti haa dabru. Haati osoo lubbuun jirtu ilmaan lamaa hangafaa fi quxisuun irratti wal kassasan. Mana murtii waliigala federaalaa Saudi Arabiyaa wal dhaaban obboleeyyan lamaan jechuudha. Mee seenaa kana bal'inaan isin yaa himuti. Ilmaan lamatu quxisuu fi hangafaa mirga ofittummaa waa'ee haadhaa irratti wal kassasan. Seenaan ta'e akkana. Haati takka ilmaan lamaa Nizaamii fi Ihsaan ka jedhamtu qabdi. Nizaamii fi Ihsaan. Nizaamiin kun hangafaa. Obboleeyyan lamaan mana murtii wal dhaabde osoo haati jirtu jechuudha. Kan isin ajaa'ibu dhimma isaan irratti wal dhaabanidha. Namni yeroo ammaa kana maaliif wal kassasaa? Ofittummaa qabeenyaa lafaa fi kaartaawwan garaagaraatiif wal kassasaa. Kun garuu akkasii miti. Nizaamiin kun nama umriin sirriitti deemu akkuma haadhaaf hangafa na fakkaata. Amma gana arrii facaasaa jira. Haati isaanii immoo humna isiitiin hedduu dadhabduudha. Ihsaan immoo mucaa amma qaxalee dargaggeessa amma lafaa ka'u dargaggeessa cimaadha. Duuba obboleeyyan lamaantu mana murtii waliigalaa Saudi Arabiyaa wal dhaaban. Dhimmi isaan irratti wal kassasan tajaajilummaa haadhaa fudhachuuf. Ilmi hangafaalleen haadha xiyyaana tajaajila. Ilmi itti aanulleen haadha xiyyaana tajaajilaa jedhaniitiin wal kassasan. Yogguu ijoolleen tuni mana murtii keessatti lachuu xabaqaa qabataniitiin isaan kassasan warri xabaqaa fi abbaan mana murtii fi warroonni achi duratti koortii dura dhiyaatan hundi isaanii imimmaaniin shakkisan. Haadha xiyyaana tajaajilaa irratti wal kassasan. Fayaa subhanallah. Inni hangafaa akkas jedhe. An hangafa mana kanaaf qabeenyas ni qabaa hojjechuullee bakka buusuu fi danda'a. Haati xiyya anaan maltii mana kiyya haateettuu jedhee imimmaaniin boohaa mana murtii duratti dhiyeeffate. Inni quxisuu akkas jedhe. Haati xiyyaa fi obboleessi kiyya kun garaagarummaa umrii hedduun qaban. Inni illee nama tajaajilli isa barbaachisu. Umriin isaa fagaateera. Obboleessi kiyya kun dadhabeera. Kanaafuu haadha xiyya tana ana tajaajiluu qaba. Haadha xiyya maaloo naaf kennaa jedhe. Ka isin ajaa'ibu ka hangafaallee xabaqaa qaba. Ka quxisuullee xabaqaa qaba. Wanni isaan irratti wal mormatan haadha ofii tajaajiluu irratti jannata luka haadhaa jalaa argachuuf jechuudha. Jidduma kana abbaan murtiin isa dhibde. Gara haadhaatti deebise. Akkas jedhee haadha gaafate. Yaa haadha xiyya ilmaan tee lamaan nutu fudhatarra wal kassasuu jiranii. Mi'ati qalbiin garamsi yaadde. Eenyu feeta? Eenyuun bira dhaabbachuu feeta? Eenyuun bira turuu feetaa jedhee gaafate abbaan murtii. Haati miira imimmaan roobsaa. Naam rabbi Allahu akbar. Imimmaan roobsaati akkas jetteen. Yaa ilma kiyya jetteen. Ilmaan tiyya lachunuu luka ija tiyya ta mirgaatii fi ta bitaati jetteen. Namni ija lamaan tolaa. Namni an filadhu hin jiru lachunuu anaaf akka harka bitaaf harka mirgaa ija tiyya ta bitaa fi ija tiyya ta mirgaati. Lachuu ana biratti wal qixa jetteen. Abbaan murtii waan murteessuu dhabee dachiin itti dukkanafte. Ol laalee gadi laale. Yoo obboleessa xiqqaa laalu imimmaan roobsa. Yoo obboleessa guddaa laalu imimmaan roobsa. Haati lachuu duratti rakkattee akka lafee oyiteetti rakkattee miira imimmaaniin guutamee mana murtii dura dhaabbatu. Ka hangafaas haadha xiyya fudhadhee galaafi. Ka quxisuus haadha xiyya fudhadhee galaafi. Ka isin ajaa'ibu himannaan qabeenyaa tokkollee jidduu isanitti hin kaane. Abbaan mana murtii waan murteessu wallaalee dachiin itti dhiite. Akkas jedhe murtii jireenya kiyya guutuu kenne keessaa murtiin akka kanaa natti ulfaate hin jiru jedhe. Garuu dirqama waan murteessuu qabuuf xabaqaa lamaan wal dorgomsiisee himannaa isaanii lamaan wal madaalchisee xumura irratti murteessuun isa bira dirqama waan ta'eef hanga abbaa murtii ta'etti akkas jedhe ol ka'ee himannaa gama lachinuu dhageenyeerra. Himataan lachinuu ragaalee isaanii dhiyeeffataniira. Umrii obboleeyyan lamaanii giddu galeeffachuun humna isaanis giddu galeeffachuun haadha isaa haala gahaa ta'een namni tajaajiluu danda'u. Namni umriin isaa xiqqaadha obboleessa kee xiqqaa Ihsaanii kana jedheen. Manni murtii tana murteesse. Yogguu manni murtii tana murteesse obboleessi isaa hangafaa
boohee hiqqifatee qabaan isa dadhabde. Haatilleen akkasumatti boote sadanuu wal qabatanii bookutti tolan. Addaraashni guutuun imimmaan namni takkallee ila keessa wallaaluu dadhabe. Faya subhaanallah. Badaan hoo haadhateen akkanatti hin jaalannaa laata. Faya subhaanallah. Wallaahi hedduu takkaan hinaafe. Osoo anillee carraan kun na dhaqqabee jedhe maal qaba osoo qabeenya qabaadhe haadha tiyya anatu isii tajaajila irratti obboleeyyan kiyyaa wal kaasasee rabbiin haadha keessan umrii isinii haa dheeressu barakaa keessa isiniif haa kaa'u haftee jiruu isii sa'aadaa isiniif rabbiin haa godhu jireenya bal'inaa rabbiin isiidhaaf isiniif haa kennu haadha teessan rabbiin jiruu tana irratti nama harabaafachiisu isin haa taasisu nama gatii haadhaa beekullee rabbiin anaaf isinillee haa taasisu. Warra du'eef rabbiin jannatul firdawsiin haa kennuuf wayyaa haadha an haa haadhu haadha bara haadha malee jiruun hin bareeddu beeki haadha malee keessaa hoo namni martuu haadhaan tolaa dubartiin haadhu tolti haadhummaa isii gaafneeti beektu gaafa ati dhalte gaafa haadha taate gaafa mar'imaan kee sirarra'uu jalqabe gaafa ilmee dhalte ati ilmee teetiif haadha teetiif ilmee akkamii akka taate uf barta. Laaltanii jirtan yeroo ammaa kana naannaa keenyatti wanni ta'amu haadha tiyya yoom duuteetiin hin qabeenya isii dhaalaadha malee anatu tajaajilaa irratti namni wal kassasu hin jiru. Isinii galee kun immoo waan baay'ee seenaa waan guddaa irraa baratamuufillee ta'udha. Subhaanallah namni haadha ofii tajaajilee waan milkaa'e. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan. Saxaabichi tokko eenyutu haqanarraa qaba yaa ergamaa rabbii naa himi jennaan haadhatee naa himi yaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam haadhatee naa himi yaa ergamaa rabbii haadhatee ergamaa rabbii naa himi sallallahu alaihi wasallam abbaa kee jannanni koomee haadha jala jira dubartii nama kabajamaa ta'e malee dubartiin hin kabaju nama xiqqaataa ta'e malee dubartiin xiqqeessu xiqqaataa namaa ta'e jechuun nama dubartii xiqqeessu kabajamaa namaa ta'e jechuun nama dubartiin biratti kabaja qabdu innis dubartiidhaaf kabaja qaba. Yaa haadha akkanaa tana bara waa milkoofte. Falillaahi alhamdu wal minna. Guyyaa tokko ta'ennallee rabbiin nama hajjii ishii geessee umraa ishii geessee saffaa hunda waliin dhaabbatee marwaa fi saffaa jidduu waliin fiffiigu rabbiin nu haa taasisu. Wallaahi ani viidiyoo sallaaleewwan aljaziiraa fi BBC maalii zeenaan awursaaliin hedduun isaanii odeessaniiran. Akkanatti gogeetiniin hafe subhaanallah yaadde mana murtiitti obboleeyyan lamaan anatu haadha tiyya tajaajilaa anatu haqa itti godhataa wal kassasan. Faya subhaanallah edaa qabeenya kun waa tolcha yaa rabbi qabeenya san duubaan hiyyummaan hin jira yaa rabbi nu kenna. Rabbi ishtichaan hunda keessan jaalladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakaatu. Seenaa akkanaa biraatii walitti.